Amman nana maidu akkuma naa doktoriin marfee keewwattuutti marfee uumama isaatii hudduu isaatti qabaa. Qabatee dhufee akkum dhufeen bishaan sana xabitti gote. Bishaanicha eessatti baata? Eegee feenyunuma marfee isaa sana argitanii beektu moo eessaa barbaadu? Argeen beeka malee. Bishaan sana innaatti buuse bishaan bakka bishaan sana tuqee marfee sanaan innaa waraanu marfeen sun garaa qaama namaa galchite gaa. Illaafa jechuudha? Illaafa. Osoo nama biraan dhaqee nama biraa dhiisati adur indaan qoyyoo seetten dhiisu. Asumaan yeroo ammaa damma nyaachaa jirra. Baay'ee damma qulqulluudha. Egaa dammi kuni ana wanti na ajaa'ibu mi'aadhaarra. Garuu waan meeqarraa dhufa? Biqilaa adda addaa. Kanniisi kun iddoo garagaraatti fidee maal gooti? Maal fakkeenyaaf? Waaqayyo sinaa eebbisu. Ani damma kana daa'imummaa kiyyaanan hojjechuu eegalee. Har'ani akkuma dursa isinitti me'anii nama waggaa 65ti. Dhaladhee waggaa 15ttan gaagura aadaa kan jedhamu shimalarraa kan dhaamu. Shaakadeet maarkum kootiin dha'uu jammaree damma kana qabadde. Kanniifti yeroo galetti jiisaa kan jedhan gagaa dhaabbata of keessatti. Gagaa sana keessatti jiisaa dhaabeeti jiisan suni dabalata kanniisatti ta'a. Kanniisatti keessatti hojjetame. Kanniisa dabalata? Kanniisa dabalata ofitti dabalee gaagura keessatti gaagura guuttata. Iddoo keessaa yaa'e sanatti immoo deebisee qafoo sanatti deebisee dammeessa. Dammatti dammeessa gagaa dhaabe sanatti. Gagaa sana arfaasaa yoo gale biyya daraaran jiru biyya qamaxxee kun akka biyya wancii akka biyya kun amma naannoo jiru kana biyya shagag azar jedhamu kana biyya kabaashee jedhamu bakka daraaran qamaxxee eexoon mukti adda addaa jiru kanatti ingeessu achitti akka addaatti in hojjetan dursa dhaqaniiti innaa baatan keessa isaa xaraganii qoraasuma ijirsarraa muka falaxamuu fi gagaa goggogaa kan damma of keessaa hin qabne kana waliin makaniiti haarattaarsu. Inni haarattaarsan sana hin haarumaa hin gammadaa kanniifti suni hojii hojjeta. Kanarra kanniifti kun gosa sadii kan jiru. Inni tokkoffaan haadhaa mootii jedhu ishiin haadha. Inni lammataa immoo waabee jedhu gugurdaadha inni abbaadha. Inni hojiin hojjetu samii oola. Qilleensa keessa oola samii oola malee hojii bishaan waraabu ababaa hin xuuxu inni qilleensa keessa oola. Gaheen isaa maalodha? Waabee jedhu inni qilleensa keessa oola hojiin isaa homaa inni in uuma malee kanniisa faxxara malee hojiin hojjetu beekee. Kanniisa uumuu duwwaadha. Uumuu duwwaadha inni. Isaan gosa sadiin egaan sadaffaan sarraatanyoota damma kana in hojjetu hin xuuxu deemanii ababaa adda addaa. Ababaa gosa adda addaa kana hin xuuxu. Amma fakkeenyaaf biyya Ameerikaas ta'e biyya eessaa yoo ta'e kiniiniin tokkittiin 100 meeqa bita kan jedhani warri gugurdoon kan bitanii ittiin fayyadaman samiidhaa dhufee miti wanti kiniiniin sun irraa hojjetamu marga lafaati. Kanniiftis immoo marga lafaa keessaa wanti inni hin xuunne hin jiru. Kanaaf qoricha caalu wanti damma fakkaatu hin jiru. Kanaaf barbaadamaa dammi kunis immoo amma kun inni argitan kun inni riga jedhaman duudaan kun. Maal jedhama kun? Riga dammaa jedhama. Riga dammaa. Riga dammaa. Tokkoffaadha gaaroon noormaalii dammaa jechuudha. Kanniifti kun immoo yeroo nama nyaatutti yoo nama ciniine. Nama beekamaa maal jettan? Nama beeka maatii beeka maatiin beeka. Akkam? Anamma kanniisa baay'een qabaa guyyaa guyyaadhaan bakka gibbii isaatii nan gala. Gibbii isaa sana uriin hin galuu namni ormi hin galuu cufaa taa'uu qaba. Kanaaf qulqullummaadhaan dhaquu feeganii warra du'aa dhaqanii reeffa baatanii iddoo isaa hin dhaqane. Maal jechuudha? Maal nama godhe? Ofiif bada. Ofiif bada. Warra du'aa yoo dhaqan? Warra du'aa dhaqanii qabannaan ofiif bada nama homaan godhu. Kanniisa jechuun bada? Qinqinaa'ee dhuma. In dhuma achumatti du'a laafee hojjatee hojiin hin eegaluu dhalee ofitti hin dabaluu. waan argan qaqqabatanii yoo isa qabatanii ofumaaf gada deemee uqqatee in dhuma
duwwaa ta'a gaagurri sun. Kanaa jedhanii of eeggannoodhaan qulqullummaadhaan hin dhaquu yeroo dhaqanitti egaa nama bara abbaa maatii sana abbaa sana sila guyyaadhaan arguuf guyyaa waan arguuf ittiin bu'u. Anamma guyyaa sa'aatii jaatti nan baasa damma dhaqee gaagura koo keessa nan nyaatu. Naannoleetu narra naannee nama biraa dhiisati adur indaanqoyyoo seetin dhiisu hin nyaatu. Baay'ee nama ajaa'ibaa nusarra akkasuma iddoo dammaa sana deemnee baay'ee kunoo anaan na iddeera. Anamma nan tuqne kunoo. Nan tuqne amma waliin seenne. Nan tuqne. Nuunitti namme garuu. Keessummaa reessaa natti dhufe jedheeti. Egaa uumaan waaqayyoo baay'ee nama ajaa'ibsiisa baay'ee nama dinqisiisa. Baay'ee qoricha gaariidha si. Yeroo nama iddoo akkamitti iddata namasi nama bishaan maal godhan. Amma inni nama iddoo akkuma naa dooktoriin marfee keewwattuutti marfeedhuma uumama isaatii hudduu isaatti qabaa. Kanniisi kun. Kanniifti kun. Inna nama waraanuu barbaade bishaan xiqqoo ishii amma ijji hubataan argaa fiixa ishii qabatee dhufeet akkum dhufeen bishaanis sana xabitti gote. Bishaanicha eessatti baata? Idheegee feenyuma marfee isaa sana argitanii beektu moo seensaa barbaadu? Argeen beeka malee irratti qabatee dhufa. Qabeetanii kanniisa sana baallee isaa lamaan qabeen akka inni nama hin cine inneetti baallee isaa qaba. Innaan baallee qabe goododhumatti hafa marfeen isaa sun. Achumaayyaan ofiin innaan tuquu qopheeffata. Bishaanicha? Bishaanichas marfee sana sennaa gadinni fiduun ofiin innaan tuqu marfee sana hanqisee immoo yoon otoo marfeen waraaniin idda bishaan sana tuqee yoon marfee sana hanqisee fuudhe garuu nama guba bishaan inni namatti buuse sun nama guba. Hin guba. Kanaaf jalqaba bishaanitti naqachuudha. Bishaan hin tuqee. Kun egaa baay'ee nama ajaa'ibaa saayinsii mataa isaaniitiin qorannoo kana bira ga'aniiru kun baay'ee nama dinqisiisa. Ishi. Akkasitti hojjetaa nama waraana marfeen sun. Bishaanitti maal godhamu? Bishaan sana innaatti buuse bishaan bakka bishaan sana tuqee marfee sanaan innaa waraanu marfeen sun garaa qaama namaa galchite egaa. Illaafa jechuudha? Illaafa. Halkanis hin lola gizee goondanii itti dhufte hin hoo'amu. Abbaan manaa abbaan gaaguraa sun hin dhaggeeffataa. Kanniisa kootti wanti ta'e dhufe jedhee balbala saaqqatee yeroo dhaqutti yookiin goondaa ta'a yookiin bineensa wayiitti itti dhufaa hin mirmachiifata hin iyya. Yeroo bineensi dhufu beekaa? Hin beeka. Gibbii sana namni seenan foolii beekaa hin hoo'a. Wuu jedhee tuufa. Egaa Waaqayyoo bara keessaniif jireenya keessan eebbisu har'a barumsa guddaa isin irraa barannee barumsi amma naga'u isin keessa jira jennee nullee garaatti yaadnu. Egaa namoonni durii namoonni turanii namoonni seenaa beekanii akkasitti qorannoo addaatiin kunoo kuniisa saayinsii kan keessaniiti mitiire? Jalli qorattanii bira keessan. Kooti waan qoradde. Waan soba hin qabneedha. Waan qoradde arge. Kanaaf akkamitti akka kanniisi nama hedduu deebi'ee immoo bishaan akkamitti akka itti naqee akkamitti akka laaffifatu guyyaa irraa ani isaan irraan dhaga'ee baay'ee nama dinqisiisa. Waaqayyoo bara keessan eebbisu. Egaa baay'ee nama gammachiisa. Lafa Oromiyaa keessa gaa. Wanta nyaatanii qubne baay'eetu jira. Waaqayyoo dachee keenya eebbiseera, lafa keenya eebbiseera. Ani baay'ee na dinqisiisa. Ameen. Kanaaf isin jabaadhaa carraa gaarii qabdu isin. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nu gammachiiseera. Baay'ee mi'a. Isinis bara keessan daandii keessa Waaqayyo haa eebbisu. Ameen. Baay'ee itti gammannaa. Baay'ee Waaqatti isin gammannaa. Dhufaatii keessanittis immoo baay'ee guddifnee isin galateeffannaa. Nama koo uummate immoo rakkataa gargaari waa Waaqayyo jedhee isin ajajeef nama koo uummate gargaaruun dhabaadhaa kennuun keessan baay'ee guddisee Waaqayyos isinin nan galateeffadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa akkanumatti itti fuftanii bara keessa Waaqayyo eebbisee isinis immoo nama deeggaru Waaqayyo isin haa taasisu. Amma ani kan inni ajaa'ibsiifadhu baay'ee akka waan tokkotti kan natti dhaga'amu tajaajiltoonni warrumti kaaniyyuu gatii guddaadhaanuu dhufanii lafa caccabaa akkana fakkaatu kana keessa deemanii nama hin gargaaranii ture. Innaa dhuftanii akkanatti hiyyeessa deeggartanii lafa caccabaa bu'aa bayii kana keessa deemtanii hojii Waaqayyoo hojjettan baay'ee namatti tola. Waaqayyoo ammas isin haa eebbisu gooftanii akkanumatti itti fuftanii akka hojii Waaqayyoo hojjettanii rakkata akka gargaartanii ani gaafuman dhufuyyuu jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos ani gaafuman dhufuyyuu
rakkataa fi dadhabaa gargaaruun dhufe biyya lafaa rakkataa gargaaruun dhufe malee namni hin dhibamne namni fayyaa qabu qoricha barbaada jedhee jedhee gooftaan nama rakkateetu gargaarsa barbaada isinis immoo hojii waaqayyoo bu'uura godhattanii hojii kana hojjechuu keessanii baay'ee namatti tola abdii qaba namnis dhaloonni abdii qaba isinis hojii waaqayyo isin erge irraawwattanii waaqayyo waan isin yaade isin raawwatu eebbifamaa bara keessan dhaqa keessan gala keessa waaqayyo haa eebbisu galatoomaan jedha. Amma kanniisi kun yoo hiddite deete maal ta'a jettan isin? Ani amma kanniisa nan qabaqee dhaba isin guyyaadhaan dhaqee tan of agarsiisa. Nana ilaalaa na beekuu narra naanna'ee na waraanu hin deebi'a. Yoo ormi dhaqe immoo namni achi keessa galee hin beekne yoo dhaqe itti nama hin nyaata. Inni idda. Inni idda ol deebi'ee maal godhata namni? Inni idda suni inni dursa ciniine suni yoo deebi'ee gaagura sanatti deebi'ee gale. Gaagura sana keessatti kan inni tokkichi nafu hin mirmata. Maaliif itti mamoo akkamitti bara? Qaama isaa iddoon ittiin nama waraanu sana hin buqqa'a waan irraa keessa isaati buqqa'ee jira mitiiree ibsatu urgaa. Wal geggeessu jechuudha isaanii. In urgaa humnaa ol urgaa. Innaan ol seenuu maaltu taa'e kan jedhanu innasuma yaa'uu waan achi keessatti argan horiyaa ta'uu namaa ta'uu amma ajjeesanitti. Waan isaa adda baafatu. Waan isaa adda baafataniif. Kuni baay'ee nama dinqaa. Kanniisi tokko gaayoo nama hiddechuu ol deebii warra kaan akkamitti kaasaa shittaa sana rakkoo nama mari'aniitu humna gargaarsa barbaadu. Amma yoo bakka hojiitti nutti dhufe yoo inni na caqacaqee hojii nu dhoowwuu malee dide ishii dhufte sana achitti ajjeefna malee nama waraantee deebifnaani bakka ishiin namni qeessan hin jiraatu. Ishee dhufte malee ajjeeftu. Achitti ajjeefna yoo hojii dhabe. Atteetti himti? Inni himti kaa. Qaamni ishii sun waan itti urgaa'uuf isaan gaagura keessa jiran sanatu mirmatee dhufa. Kanaaf akka yeroo nama hedduutu akka ishee jennee hojiin akka hojiin hin dhoowwin jennee ishee achitti ajjeefna. Cubbuu ishee illee egaa dubbuu namtee hawaasa waaqayyo malee. Egaa seenaan kan isaarraa seenaan odeeffannoo isaanii irraa fudhate kana akkasii baay'ee. Egaa utuu karaa deemnu yaadatanii kunoo yaada dabalataa nutti himanii barumsa gurguddaa nu laachaa jiru ammas hin deemna.